Addunyaan keessa jiraannu dukkanaa fi ifaan gaddaa fi gammachuun kan waloomtee yeroo tokko abdii kutannaan hammaatee waan bari'u nutti fakkaachuu dhiisuu mala. Guyyaan halkan namatti ta'ee ifni jireenyaa yoo gaaddiddaa'u har'a irra taa'anii ifa boru arguun ni ulfaata. Osoo gadameessaa haadhaa ofii keessa jiranuu lakkii ati nama abdii hin qabne dhalattus ifa hin argitu. Dubbattees addunyaan sin dhagahu deemtee egerin geessu akka hiriyaa keetii kolfitee hin bashaatu sagaleen jedhu maatii keetti yoo himamu abdii kutannaan madaalatti ulfaatu carraa ofii komataa jiraachuuf nama dirqamsiisa. Garuu uumaan uumama isaa fala hin dhabu. Wanti dubbatame hunduu keessa darbame sagaleen kaleessaa sun abjuu hiika hin qabne ta'ee yoo darbu gammachuun bakka bu'ee hadhooftuun kaleessaa sun damma ta'ee ni mi'aawa. Qophiyaarraan daa'ima osoo garaa haadha isaa keessa jiru doktoroonni maatii isaa abdii kutachiisan har'a gama tiiktookiin namoota isa hordofan 500,000 ol qabuu fi gitaara fayyadamuun faaruu yeroo faarsu addunyaa irratti namoota miliyoona 100 fi miliyoona 22 oliin daawwatame seenaa mucaa xiqqichaa Isaaq Karnii isin biraan geenya. Isaaq Marsisaayid keessattiin deeggartoota Liverpool taphattootaa fi leenjistoota kilabichaan marartoo waamama. Dursaan taphattootaa Liverpool Virgil van Dijk harka qabatee dirree seeneera. Sagalee ijoollummaa isaatiin cabaqaam You Never Walk Alone si waliin jirra gitaaraan mi'eessee yoo faarsu miidiyaalee hawaasummaa irrattiin onnee jaallattoota kubbaa miilaa hedduu booji'eera. Hunduu kan ta'e erga umriinsaa jaaguute booda umriinsaa jaan dura jiran garuu addunyaa dukkanooftuun marfamtee maatiinsaa jireenya gaddaan guutamee dabarsaa turan. Haatisaa Meelisaan abjuutu dhugoome jetti. Osoo isaa garaatti baadhu doktoroonni ergaa dhaga'uuf ulfaatu yaaduufis namarraa fagaatu natti himanii. Isaaq dhibee Wolf Horhorn jedhamuun kan qabame. Kana jechuun guddinni isaa baay'ee harkifataadha. Mucaan kun erga dhalatee booda arguu, dhaga'uu, dubbachuu fi deemuu hin danda'u kan jedhu ture. Isaaq erga dhalatee boodas yaalii baqaqsanii hodhuu onnee dabalatee irra deddeebiin qaamni isaa baqaqfamee hodhameera. Kun hunduu isaa harka hin kennachiifne. Lubbuun jiraachuuf jireenyaan wallaansoo kan qabate Isaaq lubbuu waaqni oolche ta'e hin deemu kan jedhame fiigee ximbiriiree hin dubbatu kan jedhame gitaaraan dabaalee kilaba guddaa addunyaa kanaa Liverpool faarsee gurrisaa sagalee deeggartoota Liverpool Marsisaayid ho'isan dhaga'e. Ijjisaa ija haadhasaa gammachuun booji'amtee imimmaaniin gammachuu ishee ibsattu ni ilaalee yaadni doktoroota abjuu ta'e addunyaan gaddaa gammachuun bakka bu'e. Taateen kun kan raawwate sadaasa darbee dursaan taphattootaa Liverpool Virgil van Dijk fi Mohammad Salaan gara mana barumsaa Isaaqitti baratu deemanii osoo inni hin beekne sarpiraayiz godhaniini. Hi everyone. I'm looking for someone who is a big Liverpool fan and he loves to play the guitar. I think his name is Isaac. Are you Isaac? Yeah. Oh, nice to meet you. Are you a big Liverpool fan? Yeah. Sana booda Isaaq maatii isaa waliin ta'uudhaan taphattoota Liverpool guutuun akka wal argu affeeran. Isaaq akkas jedhee anaaf Van Dijk fi Saalaa ijaan arguun waan addaati. Haatisaa Meelisaan waan raawwate amanuun itti ulfaate. BBC waliin turtii taasifteen akkas jettee Isaaq garicha erga ilaalee booda Trent Alexander Arnold keessaa dhabe. Yeroos Arne Slootiin meerree Arnold jedhee gaafate. Arne Sloot yoo argite ni faarfattaa fi jedhaniini eeyyee jedheeni. Erga Arnoldin wal argeen booda garuu ofii dhiisee abbaansaa akka weellisuuf taasise jetti. Sadaasa darbee tapha guyyaa qaama miidhamtoota addunyaa sababeeffachuun Liverpool Manchester City waliin taphatan irrattiin Virgil van Dijk harka qabachuudhaan dirree seenee haatisaa yaada laatteen mucaan deemuu hin danda'u jedhame sun Virgil van Dijk waliin dirree keessa yoo burraaqun argee kun dinqiidha abjuutu dhugoome jettee. Sana booda Liverpool tapha torbee ayyaana bara haaraa Anfielditti Leicester City waliin taphate irrattiin Isaaq maatii isaa waliin affeereera. Viidiyoon Isaaq miidiyaalee irrattiin erga gadhiifameen booda maatii ijoolleen isaanii dhibee wal fakkaataan rakkataniif dawaaxiin sammuu ta'eera. Ergaan hedduunis
isaaf ergameera. Yeroo ammaa Isaaq abbaa saalan haadha isaa Meelisaa fi obboleettii isaa Florence waliin gammachuun jiraataa jira. Rakkoon qaama jireenyaatiin garuu rakkoon hin darbine hin jiru. Kun ergaa qophii kanaati. Qophii keenya xumurreerra. Horaa bulaa diibanaa.